Guyyaan irraa guyyaa gammachuudhaate guyyaa eebbaa madda haraashiidhaate kan barachaa turan Sheejjaa farirratti madda haraashii har'a aannaniiti kan baratan rakkoo bal'oo keessatti nuuf jajjabaadhaa gara fuulduraatti kan baratan rakkoo bal'oo keessatti nuuf jajjabaadhaa gara fuulduraatti. Guyyaan irraa guyyaa gammachuudhaate guyyaa eebbaa madda haraashiidhaate kan barachaa turan Sheejjaa farirratti madda haraashii har'a aannaniiti kan baratan rakkoo bal'oo keessatti nuuf jajjabaadhaa gara fuulduraatti kan baratan rakkoo bal'oo keessatti nuuf jajjabaadhaa gara fuulduraatti. Bismillaahin jalqaba dhaamsa duraa rabbii koo jiraata durii fi har'a sitti hirkadheetiin dhaamsa koo jammaraa hojii too hunda situ na gargaara arraba koo natiisi waan hamtuurraa hamtuu nafsiyyaati fi sheeytaanarraa walii galteen nama isitii karaarraa osoon beekamne nama gooti daaraa yaa rabbii koo ansi dhabnaan kasaraa natiisi yaa rahman diinkeet irratti nuuf jajjabaadhaa gara fuulduraatti. Yaa Rabbi yaa Allah sumaa dureesse nagaaf rahmata kee nabiin rabbuuse aaliif sahbaa isaattis dhangalaase hunda isaanii warreen hordofaniise sunnaa isaanii hordofuunuuf laaffise jannatatti sollaa isaanuu taasise duniyaa irratti wal arguu baannuse jannata keessatti wal nu garsiise nu godhi yaa Rabbi ollaa nabiiti nuuf jajjabaadhaa gara fuulduraatti. Assalaamu alaykum xiqqaa fi guddaan kan fagootee fi kan nu bira jirtan yaa kan eebbaa madda haraashii dhuftan dargaggoodhaa fi ammaasees manguddoon hawwan keenyaa fi ammaasees shamarran keessummoonnis kan dhuftanii as jirtan kan ollaa har'a aannaniitti dhuftan baga eebbaa madda waliin qoddattan waliin dhufnee nu hundi kheyrirratti nuuf jajjabaadhaa gara fuulduraatti. Guyyaan irraa guyyaa gammachuudhaate guyyaa eebbaa madda haraashiidhaate kan barachaa turan Sheejjaa farirratti madda haraashii har'a aannaniiti kan baratan rakkoo bal'oo keessatti nuuf jajjabaadhaa gara fuulduraatti kan baratan rakkoo bal'oo keessatti nuuf jajjabaadhaa gara fuulduraatti. Alhamdulillahi rabbil aalamiin hedduu jabaatte maddaan kaarra aannanii yeroo hedduudha sitti eebbifamanii huruufaa fi quraana baratanii shuruuxaa fi waa hedduu baratanii barnootarraa osoo hin ifatini sa'aa barnoota isaanii eeggatanii akka laafne wal jajjabeeffatanii isin dhugaan jaalatan diin sirritti nuuf jabaadhaa gara fuulduraatitti. Yaa barsiisaa madda haraashiidhaate yaa kan barsiisu har'a aannanitti Sheejjaa farseenante himnuus waydhumte hedduu laffaate barsiisuu dharratti kan masjidan dhufnes ni dhayta itti bira teessee gorsita sootumatte haala sanii yaamta qaraatidhatte jannata siif hawwina aakhiratte aduwwiin tee haa kuftu qarreedhatte siifaa bareechu duniyaa aakhiratte nuuf jajjabaadhaa gara fuulduraatti. Guyyaan irraa guyyaa gammachuudhaate guyyaa eebbaa madda haraashiidhaate kan barachaa turan Sheejjaa farirratti madda haraashii har'a aannaniiti kan baratan rakkoo bal'oo keessatti nuuf jajjabaadhaa gara fuulduraatti kan baratan rakkoo bal'oo keessatti nuuf jajjabaadhaa gara fuulduraatti.
isaan dhugaa fakkeenya nuuf tahanii barumsa isaaniirra wal toohatanii roobaa fi caama keessa laffa'anii hangaarraa dadhabne kan jayini fageenyallee ka hin sababsatini hedduu jira kan fagoodhaa dhufanii Jaafar biratti kan baratanii hedduudha kan quraana gabbusanii gubbaan haa dabaluuf irratti jajjabaadhaa gara fuulduraatitti. Laffaatiin isaanii waan ajaa'ibsiisoo amiirranis warra diinii fardeessoo warra amree rabbi dhugaa yaachisoo kan hojiin isaanii nama gammachiisoo kamimeetiin kami khaniinan dhiisoo duniyaa fi akhiraa sinaa milkeessoo laffaatii teessan rabbi lafaattiin dhiisoo waan hojjettan isin duraan hir'isoo isiniif kanna rabbiin guutumatti nuuf jajjabaadhaa gara fuulduraatti. Firdoosi haa ta'u keessan galanni yaa madda araashii takarra aannanii jajjabaadhaa wallaahi nuuf jabaattanii himeen fixuu ani seenaa teessanii ani mubaadhus namuuni gartanii barachuun keessan barshee Jaafariini eega rabbiiti isa sababnini Jaafari fi Sheekh Ibraasii wajjini laffa'anii isin barsiisuu irratti isin barsiisan rakkoo bal'oo keessatti nuuf jajjabaadhaa gara fuulduraatti. Baga gammaddaan diin barattu facaafattu malee callaan abdattu duraan facaafattu malee murattu gammachuu teessan dhufne nuti martu. Hundi keessan kan dirrabbii barattu beekuu fi wallaaluu walitti dhuftu garaagarummaan jidduu isaanii jirtu yoo dirrabbii barte namaan gabroomtu addaan baafatta toohidaa fi shirkii nuuf jajjabaadhaa gara fuulduraatti. يا ربي يا الله سما أوجيسي شي عبد الله شي إبراهيم ملكيسي عمري ساني وقاخو ما ديريسي دنيا في آخرة اسم الكيسي براتو تا إساتيس نو فريسي شي جعفري عمري ساني ديريسي أكاسوما أماسي شين نبراسي aduwwi isaanii hunda dhaabamsiise haasida isaanii bakkaan ajjeese sadarkaa Sheekh Jaafar ol baase gubbatte nuuf jajjabaadhaa bakka jirtanitti nuuf jajjabaadhaa gara fuulduraatti. Amiir Ramaddaa isinaa milkeessoo horee masjidaati saddaan hambisu جنة الفردوس سنا قبسيسو هجيت سار ربنا بارخيسو وطباني سني خواج بيسو بكلا فاتهن دخن سريسو قالني خيسا برو آخرتي نوف ججبا داقر فول دراتي قالني خيسا برو آخرتي نوف ججبا داقر فول دراتي قيانا را قيا قما چوراتي قيا ايبا مدى هراشراتي خمبر چاتورشي جعفر رتي مدى راشي خرانريتي خمبر ترکو بلو خیستي نوف ججبا داقر فول دراتي خمبر ترکو بلو خیستي نوف ججبا داقر فول دراتي قالني خيسا برو آخرتي نوف ججبا داقر فول دراتي قالني خيسا برو آخرتي نوف ججبا داقر فول دراتي قالني خيسا برو آخرتي نوف ججبا داقر فول دراتي